Hashamaar kafuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwus akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa qaqqabu jennaa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwus namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwusiif haarawaa taatan YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwus subscribe gochuun maatii keenya toonnutti makamaa isiniin jennaa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwus erga YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwus ammoo subscribe gootanii mallattoo bilbilaa banachuudhaan oduuwwan keenyaa fi qophiiwwan garagaraa akka isin bira qaqqaban gochuus hin dagatinaa isiniin jennaa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwus qophii keenya ammaaf qabanne kana isinitti himuudhaan hagaduma sagantaatti si waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti ammas nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Walwaraansi guddaa waraana bilisummaa Oromoo WBO fi humnoota mootummaa gidduutti giddu galeessatti jabaachuudhaan itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola guddaa Baashaggar Aanaa Fantaallee fi Boosaa keessatti humnoota mootummaatii waliin gaggeessaa jiruun humnoota mootummaa tarkaanfii jabduu irratti fudhateen du'aa fi madoon adabu WBO'n zoonii Hara Harsadee beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Harsadee tarkaanfii Baashaggar Aanaa Fantaallee fi Boosaa gidduutti ganda Hollonqoo jedhamutti ammoo fudhateen lolichi meeshaalee gurguddoon gaggeeffamuu WBO'n kan beeksise. Lola kanarratti WBO fi humni raayyaa ittisa biyyattiidhaa fuulaa fi fuulatti lola gaggeessaa akka turanii fi lolichi haga isniiparaan ammoo wal dura dhaabbatanii warra kututtis gaggeeffamaa turuun kan dhaga'ame. WBO'n lola kana gubbatti humnoota mootummaa hedduu isaanii akka baala mukaatti harcaasuun injifannoo guddoo gonfatee jiraachuus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola kanarratti qawweelee hedduu AKM hidhannoo hedduu akkasumatti illee gama biraatiin ammoo isniiparoota danuu humnoota mootummaarraa booji'ee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii giddu galeessaa kun beeksisee jira. WBO'n kana kan beeksise yeroo mootummaan ammoo giddu galeessaa keessatti lixa shaggar lafoota hedduutti humni isaanii ABO shanee lolaa jirra jechuudhaan ammoo gama raayyaa ittisa biyyattiitiin beeksisaa jirutti kan jedhe WBO'n giddu galeessaa kun injifannoo guddoo gonfanne jechuudhaan humnoota raayyaa ittisa biyyattiidhaa bakka irraa deebii hin qabnetti ergee jiraachuu himee jira. Kana malees ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Arsii Aanaa Doddotaa keessattis diina du'aa fi madoon adabeen jira kan jedhe tarkaanfiiwwan jajjabduu giddu galeessaa fi lafoota hedduutti fudhataa jiru. WBO'n humnoota diinaa kan jedhu raayyaa ittisa biyyattii bakka irraa deebii hin qabnettis ammoo ergee jiraachuu beeksisee jira. Wal waraansi WBO fi mootummaa kun yeroo WBO fi mootummaan gara marii marsaa sadaffaatti deemuu qaban jechuudha waamichi qaamolee garagaraatiin darbaa jirutti ammoo hammaachuudhaan itti fufee. Kana malees lolli guddaan ammoo Gujii lixaa keessatti guyyaa kaleessarraa kaasuudhaan raayyaa ittisa biyyattiitii fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti gaggeeffamaa jiraachuunis himamee jira. WBO'n lola guddaa godina Gujii lixaa aanaa Abbayaa keessatti gaggeeffamaa ture kana gubbatti humnoota mootummaa du'aa fi madoon adabeen jira jedha. Lolichi meeshaalee gurguddoodhaan akka gaggeeffames WBO'n zoonii kibbaa ijoolleen jalgammachuu abbooyyee kan beeksisan humnoota raayyaa ittisa biyyattii Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa galchaan achitti bobbaafaman ijoolleen gammachuu abbooyyee lafarraa dhabamsiisuus himanii jiru. Zoonii kibbaa koonyaa Gujii lixaa Bobbaayir Buushinni Gaatiin ammoo ijoolleen jalgammachuu abbooyyee gandaa Laadoo Dadaa jedhamu keessatti lola guddaa gaggeeffame irratti humnoota mootummaadhaa muummeen qabne ammoo biyya Oromiyaatti makuudhaan dikee godhanii akka jiran kan beeksisan. Lola kanaan ammoo meeshaalee waraanaa gurguddoo uffata akkasumatti illee reeshiina hedduurraa boojuudhaanis konkolaataa oraalii 3 ibiddatti qabsiisuudhaan paatroolii tokko ammoo irraa booji'anii jiraachuu WBO'n zoonii kibbaa kun beeksisee jira. Wal waraansi WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru amma sammaachuudhaan kan durii caala jabaatee itti fufee jiraachuus waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n beeksisee jira.
xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed qabsoo maallaqaaf namoota nagaa butuu irratti taasifamu hooggantoota finciltoota kaayyoo siyaasaa dhugaa hordofaniin durfamuu qaba jedhan. Sababoota qabsoon namoota nagaa butaman kana immoo dhaabsisuu finciltoota kaayyoo siyaasaa dhugaa hordofaniin durfamuu qabus kan tarreesse obbo Jawaar Mohaammed jalqaba irratti yakki namoota maallaqaaf butuu maqaa isaaniitiin raawwatamu kun maqaa isaanii waan xureessuuf ammoo waan kana dhaabsisuudhaaf fedhii olaanaa horachuus qabu kan jedhe obbo Jawaar Mohaammed hooggantoonni garee hidhatanii bosona jiranii lammaffaan ammoo rakkoon kun yoo hidda gaffageeffatee finciltoonni warra har'aan tan hidhatanii mootummaa lolaa jiran kun ammoo boru gaafa mootummaa ta'anis rakkoo kana ittisu waan itti ulfaatuuf ammumaan tana dursanii irratti hojjechuu qabu jedhan obbo Jawaar Mohaammed. Sadaffaa irratti namoonni idilee garee kaayyoo siyaasaa tarkaanfachiisanii fi garee saamicha irratti bobba'an adda baasuudhaafis ni rakkatu jechuudhaan kan addaan baasuu ammoo kan danda'u hooggansa dirree jiru qofa jechuudhaan obbo Jawaar Mohaammed ergaa dabarsan. Akka xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed jedhanitti yakka maallaqaaf jedhanii nama butuu kana ammoo dhaabsisuudhaaf adda dureedhaan qaamoleen kaayyoo siyaasaa dhugaa tarkaanfachiisaa jiran kaayyoo siyaasaa isaaniitiif jecha ammoo irratti qabsaa'uu qaban jechuudhaanis qabsoon guddoon akka isaan eeggattu warra bosonaatiif dhaamanii jiru. Kana duraas ammoo hayyuun seenaa siyaasaadha Profeesar Iskeel Gabbisaadha. Hidhannoon hawaasa keessatti baay'achuun seera dhabdummaan biyyattii keessattis ammoo akka baay'atu ta'ee jira jechuudhaan kan dubbatan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed ammoo warra bosona jiruuf ergaa dabarsaniin qaamoleen ammoo isin fakkaatanii hidhatanii daldala gaggeessaa jiran kunneen warri maallaqa nama gaafatu namoota nagaa butanii akka seeraan gaafataman yookaan ammoo akka tarkaanfiin irratti fudhatamuu fi qaamni kun ammoo eenyu akkati akka baramuuf gaheen keessan jaba jechuudhaanis kan dhaaman ergaa isaanii dabarsan. Kanaan erga barattoonni Finfinneetti deebi'aa turan dhibbaa ol butaman Ambaasaadar Masingaa fi xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed waamicha dabarsaniin qaamoleen kunneen saaxilamuu qabanis kan jedhan. Jawaar bal'inaan ammoo gubbatti dubbachuudhaan warri daldala isaaniitiif qabsaa'us jira. Qabsaa'onni dhugaa ammoo dirreerraa yeroo ammaan tanaa qabsoo siyaasaa gaggeessanis hidhannoo lafaa kaasanii jiru jechuudhaan kan dubbatan. Kana ammoo saaxiluudhaafis qondaaltonni olaanoon dirree gubbaa humna waraana isaanii keessaa wajjiin ammoo qabsaa jiran irratti hojjechuu qabus jechuudhaan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed ergaa isaanii gama fuula feesbuukii isaaniitiin barreessuun dabarsaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa Sudaan keessatti karaa itti nagaa buusuun danda'amu irratti mari'achuudhaaf Sudaan seenuu isaanii kan beeksisan. Daawwannaan bulchaa Itoophiyaa kun erga Sudaanitti waggaa darbe waraanni eegalee as yeroo jalqabaatiif kan taasifamedha. Waajjirri ministeera muummee Abiy Ahmed akka beeksisetti daawwannaawwan isaanii kun kutannoo tasgabbii Sudaaniif furmaata waaraa barbaadu itti fufeedha jedhan. Muummee Abiy yeroo magaalaa Poortii Sudaan gahan ajajaa waraana Sudaanii fi bulchaa biyyattii Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniidhaan simatamanii jiru. Muummee Abiy Ahmed dhiheenya ammoo paarlamaa biyyattii irratti dubbii taasisaniin bulchiinsi isaanii keessoo dhimma waraana Sudaan keessa seenurraa of qusachuus ibsanii jiru. Itoophiyaan biyyoota ollaa Sudaan baqattoonni kuma hedduun itti baqatan keessaa tokko yoo taatu ofii isii ammoo walitti bu'insa keessaas hin baane. Keessumaa baha Sudaan kan Itoophiyaa daangeessitutti lolli babal'achuun gabaafamaa jira. Sababa kanaatiin bulchiinsa seenaa kibba baha Sudaanitti argamturraa namoonni 130 buqqa'uu malu jedhamanii jiru. Dhaabbilee gargaarsaatiin waraanni Sudaan keessatti deemaa jiru lubbuu lammiilee Sudaan qofa otoo hin taane lammiilee biyyoota alaa biyyattii keessa jiraatan irras ammoo balaa buusisiiseera kan jedhan. Lammiileen Itoophiyaa keessumaa lolichi daangaa Itoophiyaatti dhihaataa jiraachuu ibsuudhaan hawaasni idil addunyaadhaa akka birmatuuf waamicha taasisanii jiru. Waraanni Sudaanii fi humni addaa Sudaan ebla waggaa darbee eegalee Sudaaniin to'achuudhaaf ammoo lola hammaatas gaggeessaa jiru. Sababa lola kanaan namoonni miiliyoonaan
lakkaaman yoo baqatan kumaan kan lakkaaman ammoo lubbus dhabanii jiru. Lolichi biyyoota ollaa jiraniif ammoo yaaddoo nageenyaa uumuun isaatis ni yaadatama.